Okay, egaa hordoftoota keenya jechi sadaffaa fi dhumaa kutaa keenya 27ffaa kana keessatti ilaallu try kan jettudha. Egaa jecha kana karaa garaa lama fayyadamnaa akka sadarkaa keessaniif ta'utti kan qophaa'e. Isheen jalqabaa yaaluu jechuudhaaf, wanta tokko yaaluu jechuudhaaf try kan jedhu kana fayyadamnaa. Isheen jalqabaa fakkeenyi isheen jalqabaa I will try it kan jettudha. I will yeroo jettan ani gara fuula duraatti akka jechuu keessanii jechi will jettu kun taatee gara fuula duraatti dalagnu tokko ibsuudhaaf kan itti fayyadamnudha. I will try yoo jettan ani nan yaala gara fuula duraatti. It yoo jettan immoo jechi it jettu kun waan isin yaaltan sana bakka buuti. Waan isin yaaltan sana bakka buuti it kan jettu kun. Fakkeenyaaf hiriyyaan keessan waan kana naa godhi yookaan waan kana naa hojjedhu, har'a naa hojjedhu yoo isiniin jedhe, isin immoo I will try it yoo jettan wanta sana nan hojjedha, I will try it jechuun nan yaala, waan sana waan ati jette sana nan yaala. Egaa jechi it jettu kun wantoota bakka buuti, wanticha akka jechuuti. Kanaaf try kan jettu kun yaaluu, wanta tokko yaaluu. I will ani gara fuula duraatti try nan yaala. It maal wanta sana, it jechuu wanta sana bakka buute jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko try to be a good person isiniin jechuu danda'a. Try jechuun yaaluudha. To be jechuun immoo ta'uudha. Jechi be jettu kun maal agarsiisti? Ta'uu. Wanti tokko waan tokko ta'uu akka agarsiistu kana dura jecha kana adda baafannee ilaallee turre. Try to be akkas ta'uu yaali akka jechuuti. Walumaa galatti isheen kun akkas ta'uu yaali jettanii yeroo nama tokko itti himuu barbaaddan, nama tokkotti akkas ta'e jettanii yeroo himuu barbaaddan try to be jettanii eegaltu. Wanta namni sun akka ta'u dubbattan immoo yookaan jechuu barbaaddan immoo be kan jettu kanatti aansitanii dubbattu. Fakkeenyaaf try to be a good person yoo jettan nama tokkoon yookaan hiriyaa keessaniin nama gaarii ta'uudhaaf yaali. Person jechuun nama akka jechuuti. Good jechuun gaariidha. Try to be ta'uuf yaali akka jechuuti. Maal? A good person, nama gaarii. Person jechuun nama. Fakkeenyaaf otoo isin dubbisaa jirtanii, kitaaba otoo dubbisaa jirtanii, namoonni naannoo keessan taa'an yookaan namni naannoo keessan taa'u tokko sagalee isaa ol kaasee haasa'uu danda'a yookaan isin jeequu danda'a. Isin immoo maal jechuu dandeessu? Try to be silent yookaan usuu yookaan callisuu yaali akka jechuuti. Try to be akkas ta'uu yaali. Wanta inni akka ta'uu barbaadan immoo itti aansitanii silent jechuun wanti tokko yeroo callisu yookaan yeroo usu akka jechuuti. Callisuu yaali yoo namaan jechuu barbaadan try to be silent, callisuu yaali, nan jeeqin akka jechuuti. Try to be the first in the class. Fakkeenyaaf barataa tokkoon kutaa kee keessaa tokkoffaa ta'uu yaali yookaan tokkoffaa ba'i akka jechuuti. Tokkoffaa ta'uu yaali yoo jechuu barbaadan try to be akkas ta'uu yaali. Maal? The first tokkoffaa in the class kutaa kee keessatti akka jechuuti. Kanaaf try to be jettanii wanta namni akka ta'uu barbaadan sana bakka kana buustanii dubbachuu ni dandeessu jechuudha. Isheen kun faayidaa jalqabaa jecha try jettu yaaluu jechuudhaaf itti fayyadamuu ni dandeessu. Faayidaa lammaffaa jecha try jettu kanaaf haa ilaallu. Isheen kun baay'ee salphaadha. Maaliif fayyadamnaa? Egaa jecha try jedhu kana nama tokkoon morki yookaan dorgomi jechuudhaaf. Fakkeenyaaf nama tokkoon lolas ta'uu danda'a. Egaa wanti sun beekamuu dhiisuu danda'a. Waan isin irratti wal dorgomtan suni na morki yookaan na dorgomi mee na yaali akka jechuuti yaannisa. Na yaalime nama tokkoon taphallee ta'uu danda'a, lolallee ta'uu danda'a. Na yaali akka jechuutti hiikamti bakka kanatti. Fakkeenyaaf mee fakkeenya fudhannee haa ilaallu.
nama tokkoon try me yoo jettan ani cimaadha mee na yaali yookaan na dorgomi akka jechuu keessaniiti wanta tokko irratti jechuudha. Tapha ta'uu danda'a, lolallee ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa dorgommii qaban. Ani sirran danda'a mee na yaali, mee na falmi, mee na dorgomi akka jechuu keessaniiti jechuudha. Try him jechuun isa akka jechuuti. Isa yaali mee, isa dorgomi mee yookaan isa morki mee akka jechuuti. Inni baay'ee cimaadha isa dandeessaa yookaan tapha tokko irratti fakkeenyaaf inni baay'ee cimaadha isa dandeessaa mee isa yaali yoo jechuu barbaadan. Isa hin dandeessu mee isa yaali yoo jechuu barbaadan try him jettu. Inni cimaadha isa yaali akka jechuu keessaniiti. Try her yeroo jettan ishee, her jechuun ishee yaali mee, isheen baay'ee cimtuudha akka jechuuti. Isheen baay'ee cimtuudha ishee yaali yoo dandeessa ta'e, yoo ka dandeessu ta'e ishee yaali akka jechuuti. Ishee morki yookaan ishee dorgomi akka jechuuti jechuudha. Akkasitti try me na morki, try him isa morki, try her ishee morkettanii yaada kana akkasittiin itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf mana butukii yookaan mana meeshaa garaagaraa itti bitattan uffatallee huccuu ta'uu danda'a. Can I try this t-shirt on yoo jettan t-shirtii kana yaaluu mana uffataa ta'uu danda'a. Egaa bakka isin hima kana itti dubbattanii can I try yoo jettan yaaluu nan danda'aadha. Can jechuun danda'uudha. Can I try yeroo jettan himni kun hima gaaffiiti, hima gaaffii. Fakkeenyaaf kophee bitachuu dhaqxanii kophee kana uffadhee ilaaluu nan danda'a yoo jechuu barbaadan can I try this, kana try yaaluudha. I jechuun an, can jechuun danda'u. This jettanii wanta isin yaaluu barbaadan sana bakka kana buustu. T-shirt yoo jettan t-shirtii, t-shirt jettanii on jettu. Yaanni on jechi on jettu kun uffadhee ilaaluu akka jechuutti hiikamti. Can I try these shoes, kophee kana uffadhee ilaaluu yoo jechuu barbaadan can I try this on jettu. Waan barbaadan sana, waan uffachuu barbaadan sana bakka kana buustu jechuudha. Can I try this t-shirt on, t-shirtii kana uffadhee ilaaluu. Can I try these shoes on, kophee kana uffadhee ilaaluu akka jechuu keessaniiti jechuudha. Ishee kanallee waan isin fayyadduuf akkasitti waan bitachuu barbaadan sana as buustanii yaaluu ni dandeessu jechuudha. Kana uffadhee yaaluu akka jechuu keessaniiti yaadni isaa. Egaa hordoftoota chaanaala AF4 Tube kutaa keenya 27ffaa kana keessatti jechoota sasalphoo ta'anii fi garuu baay'ee barbaachisoo ta'an 3 adda baafannee ilaallee jirachuudha. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan kanneen jaalattan like gochuun dagatina. Yaadaa fi gaaffii keessanis komentii jalatti naa barreessuun dagatina. Maaliif komentiin keessan barbaachisaadha. Gara fuulduraatti barnoota barannuuf waan nu fayyaduuf comment gochuun dagatina. Namoonni chaanaala keenya AF4 Tube subscribe goonillee yoo jiraattan don't forget to subscribe. Aga barnoota keenya kutaa 28ffaa keessatti wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa. Shaakaluu hin dagatina. Take care.